ija keessa zilaale si fuudhu si kajeele si buutu si kajeele dargaggeessi salaale ija keessa zilaale si fuudhu si kajeele si buutu si kajeele. Yooyaa ammallee yooyaa ilmi keessan ilmi isin aannaniif dhadhaaf damma nyaachiftanii guddiftan artist Daawitee Mokonnin dargaggeessi salaalee ija keessa silaale jechuun sirba ajaa'ibaa wallee mata duree dargaggeessi salaalee jedhu qabatee dhufee jira. Maarree isinilleen hordoftanii yeroo viidiyoon kun gadi dhiifametti support akka gootan dhaamsa kiyya jechuudha. Artistii yookaan wallisaan Daawitee Mokonnin yeroo hedduu sirboota warraaqsaa sirboota akkasumallee wallee ajaa'ibaa jechuudha. Yeroo hedduu abbaa sagalee kiloolee kan hin dulloofne yeroo hundaa umriin isaa dargaggeessa fakkaatu jechuudha. Har'a anaa fi sirrallee isatu dargaggeessa fakkaatu jechuudha. Wallisaa Daawitee Mokonnin har'a wallee mata duree dargaggeessa salaalee jedhu qabatee dhufee jira. Wallee ajaa'ibaati. Hundumti keenyayyuu akkuma viidiyoo irraa dhaggeeffataa turtan jechuudha. Viidiyoon kun beeksisaaf kan hojjetame. Hundumti keessan akkuma argitaniin share waliif godha. Namoonni chaanala keenya faaraa tatanillee subscribe godha. Akkasumallee viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share godha. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qooda. Egaa akkuma beekamu Daawitee Mokonnin jechuun nama ganda tokko bakka hin buunee fi akkasumallee nama naannummaan hin deemne yeroo hedduu quuqama sabaa qabuu fi akkasumallee wallee warraaqsaa bara dukkanaa san keessaa kaasee hanga hamma jirru kanatti yeroo ammaa kanatti nama wallisaa turedha. Sirboota adda addaa jechuudha. Sirboota baay'ee nama hawwatanii fi qalbii namaa raasan sirboota hedduu wallisaa ture jechuudha. Namoonni hedduun sirboota isaa jaalallee lamaan yookaan hiriyoonni lamaan gama dhiiratiinis gama durbaatiinis kan itti wal affeeraa turanii fi ergaa jaalalaa itti walii dabarsaa turanii fi sirboota akkasumallee quuqamaa ofii ittiin ibsatan hedduu namoonni akka faayidaatti itti fayyadamaa kan jiran jechuudha. Hedduutu jira jechuudha. Sirboonni isaa wallee baay'eetu jira jechuudha. Artistoota Oromoo keessaa qaqqaroo jedhamanii warra yaadaman keessaa inni tokko Daawitee Mokonnin jechuudha. Sirba wayii irratti hin hirkannee sirba bakka guutummaan guutuutti onnee uummataa keessa jiruu fi sirboota ergaa gurguddoo of keessaa qaban wallisaa kan turedha jechuudha. Daawitee Mokonnin jechuudha. Akka fakkeenyatti tokko yoo fudhannee shugguxii dhugee bula namni qaadhimaa kiyya laale jechuun Daawitee Mokonnin yeroo inni wallisutti namoonni baay'een ergaa jaalalaa itti waliif dabarsaa turanii hanga mallee itti waliif dabarsaa jiran jechuudha. Inni kan sirbeessanii osoo hin taane waan biraatti sirbi garuu namoonni akka ergaa jaalalaatti yookaan akka itti walitti dhaaddatuutti fudhatee jechuudha. Ergaa waliif ergaa turan jechuudha. So har'allee egaa yeroo namoonni waa'ee salaalee kana wal afaanitti fudhatee miidiyaa kanarrallee fiigaa jirutti ni beeka torbaan kana gara torbaan lama moo sadii namoonni hedduu waa'ee salaalee kana afaanitti fudhatanii jechuudha. Dubbii Paastar Mokonnin jedhe irratti namoonni hedduun Paastar Mokonnin Girmaa jedhe irratti namoonni hedduun waa'ee salaalee kana wal afaanii fuudhanii sirboota salaalee kanaas fuudhanii waa'ee salaaleen seenaa dheeraa kan qabudha. Seenaa Itoophiyaa kitaabni Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu seenaa salaalee tokko kan of keessaa dhabe ni jira jedhee yaadu. Maybe tokko yoo ta'e malee because waa'ee warraaqsaa gaafa kaastu yookaan waa'ee sirboota seenaa adda addaa irratti waa'ee seenaa Oromooti wal qabatu kamirrattuu namni hayyoonni gaafa waa barreessanii fi gaafa waa dubbatan gootota salaalee maqaadhaan malee hin darban. Kun dhugaa lafa jirtu jechuudha. Gootonni salaalee maqaa dhabamu malee bira hin darbamu jechuudha. Maaliif jalqaba qabsoon bilisummaa Oromoo achi keessaa billiqxee yoo jenne qabattee yoo jenne shakkii takkaa miti. Jechuun kana gizeen joo kutaan biraan qabsoonne jechuu miti. Jechuun fakkeenyaaf kanneen akka Taaddee Birruu yoo fudhanne Itoophiyaan irratti warra laalamanidha akka Itoophiyaatti miti akka Afrikaattu jechuudha. Kan immoo mamaa takkan qabu shakkii takkallee hin qabu jechuudha. Namoonni itti wal falmullee hin jiru. Waliif gallaa miti ree kana. Kutaan biraa hayyootan qabduu miti beeki. Qabsaa'otan qabduu miti. Hin qabsoofnellee miti. Sigalee garuu
waa'ee sirba Daawitee Mokonnin kanarratti jechuu kiyya namoonni dhiyoo tana gaafa Paaster Mokonnin waa jedhu jechuudha. Waa hedduu wal afaanii fuudhanii dubbataa turanii hedduu wal harkaa gamaa gamanaa fuudhaa jiran turanii jechuudha. Kanarratti immoo Daawiteen amma dargaggeessa salaalee jedhee sirba kana sirbi kun baay'ee duraan illee wallifamee ture garuu jechoota tokko itti dabalee jechoota mimi'aa itti dabalee miksii godhee jechuun wal keessa makee sirba ajaa'ibaa godhee sagalee illee bifa ajaa'ibaatiin qulqullina kwaalitii ol'aanaan waraabamee bifa viidiyootiin qindeessee nutti as ergee jira jechuudha. Nutti gadi ba'ee jira. Viidiyoon dheeraan yeroo gabaabaa keessatti gadhiifama jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf jechuudha gaa salaaleen gootota hedduu seenaa dheeraa of keessaa waan qabduuf namni kitaaba barreessuu fi seenaa Oromoo dubbisu kamiyyuu seenaa gootota salaalee osoo hin tunne bira hin darbu jechuudha hanga har'aatti jechuudha. Kanaaf gaa Daawit illee irratti fuulleffatee sirboota waa'ee salaaleetiin wal qabatu kana qofa osoo hin taane hedduu sirbee jechuun inni amma akka fakkeenyatti kana fudhate malee beekaa wanni kun salaalee qofa ibsaa osoo hin taane sirbi kana duuba fakkeenyaa fi inni mata duree kana qabatee dhufe malee waa hedduutu duuba jira. Mee viidiyoo isaa guutuu yeroo gadhiifame walumaa kan irratti mari'annu ta'a hundumti keenyayyuu kan irratti yaada waliif qoonnu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. So walumaa galatti Daawiteeni dhugumatti sirba kwaalitii babbareedaa yeroo hedduu sirboonni inni sirba hedduu nama gammachiisuu fi hedduu kan namatti toludha. Hedduu ergaa gurguddaa kan of keessaa qabanidha. Shugguxii dhugee bula namni jaalallee kiyya dubbise jechaa yeroo inni sirbaa turetti namoonni sirba zambaayisa hanga har'atti jechuudha. Ergaa itti waliif ergaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyoonni lama wal jaallatan jaalaltii isaan gidduu namoonni jiru. Namoonni biraa akka jaalallee isaanii hin dubbisnee fi namoonni biraa akka jaalallee isaanii san irratti waan tokko xiyyeeffannee fi ergaa akkasii san kan fayyadamu jiru. Namoota baay'eetu jechuun akkuma qoosattuu fudhatee namoonni baay'een itti fayyadamaa ture. Sirbi sun hanga irratti sirba duraanii jedhame yookaan sirba irra darbame akka waan haaraatti dhaggeeffatama akka waan haaraatti namoonni dhimma itti ba'aa jiru hanga ammaa jechuudha. Sirba baay'ee sirba hin dudulloomne yookaan sirba sammuu namaa keessaa hin irraanfatamne qabiyyee yeroo hedduu namoonni itti fayyadamee ergaa itti waliif dabarsuu danda'u kan inni sirbuudha jechuudha. Ammallee egaa sanumaa wal qabatee sirba bareedaa sirba ajaa'ibaa wallee ajaa'ibaa qabatee gadi dhufee jira ilmi keessan jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu gaa Daawitee Mokonnin biraa dhaabbannee walleen isaa yeroo gadi dhiifametti jechuudha miliyoona galchuu qabna jechuudha. View isaa laayikii akkasumallee waan danda'amu waan silaa inni wallee isaa kanarraa yookaan wallee namarraa miidiyaan kun barbaadu kamiyyuu goonee bira darbuu qabna jechuudha. Daawiteen gaa nama isiniif haarayaati miti. Ilma Wallaggaati sabboonaadha. Kan Oromooti immoo Wallagga irraa dhalate malee Daawiteen kan Oromooti kan Oromoo guutuuti. So namni kun jajjabeeffamuu qaba akkasumallee onnee uummata hundaa keessa jira waan ta'eef qabiyyee yookaan kontektii isaa kana wallee isaa kana namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf miidiyaa gurguddaa yookaan namoota hordoftoota baay'ee qaban hundumarratu sheerii gootanii namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf liinkii isaa kooppii gootanii facaasuu qabdan. Akka Abduuseen warra Masrii sun baanu addunyaan baxaabbatuu qabdan jechuudha. Addunyaan baxaabbatuu qabdan liinkii isaati. Sirba ajaa'ibaati daawwattoota keenya walumaa galatti. Egaan anarraa viidiyoo kana beeksisa kan hojjedhe artistoota keenya yeroo wallee babbareedaa ergaa qaban akkasumallee konteetii bareedaa akkana kan hojjetan yeroo isaan hawaasatti gadi bayan nummoo beeksisa irratti hojjennee isin biraan ga'uun dirqama keenya beeksisuun dirqama keenya waan biraatiin gargaaru yoo dadhabne gara kanaan gargaaruu ni dandeenya jechuudha. Waa xiqqollee taatu hanga tokko jechuudha. Viyuun nu ilaalluuf bu'aa qabdiif waan taateef asumaan gargaaruun gargaarsa tokko jechuu barbaada daawwattoota keenya. Egaan oduuf odeessaaleen keenya kanarraa asumarratti goolabamu. Viidiyoo yeroo gadhiifame reaction irratti waliin hojjenna. Mi viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.